yawa nagano de ole ole sibu nagano de alemio sibu nagano de alemio jigu barabika ya basuma alemio sibu nagano de alemio jaro bera video lasi alemio sibu nagano de alemio Sore Rabbi Abati Tali Alebio Sibu Nagano Le Alebio Anana Dile Rabbi Dara Tusi Alebio Sibu Nagano Le Alebio Ikabalu Rabbi Bikawa Kuma Alebio Sibu Nagano Le Alebio Ala wallu hayat Mena wallu atani Gadani wabul Gadani wabul Gadamula Akal bintan Asgechan Bagasgechan Berkafetanka Berkafetanka Dukani labama Dukani labama Aras yeta labama Intawan biyet wakaltu Munteman biyet wakaltu Ala wallu hayat Galma wallu atani Karada di desa waka Yawa nagano te Sibo na kumano te Alemio Sibo na kumano te Alemio Ikabaru ma bube kawa kuma Alemio Sibo na kumano te Alemio Untumante nuwa kuntando huwa to Alemio Sibo na kumano te Alemio Rube diri se wanda diri mi se Alemio Sibo na kumano te Alemio Yekumo ame wajamu si ame Alemio Sibo na kumano te Alemio Utupala ni waka wachale Alemio Sibo na kumano te Alemio Waginyare te wakti holo la se Alemio Sibo na kumano te Alemio Yawasi male silama ala namale Alemio Sibo na kumano te Alemio Rube tiri se wanda didi mi se Alemio Yawa nagano te Olente Sibo na kumano te Alemio Yawa nagano tae Sibo na kumanyera Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Umata uwantu bayaba umamanta Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Ikabalu wande bekawa muwa Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Agatu bidgaraji abela ma Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Tukubela me wantobe arase Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Nikaya patali nikaya matale Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Ube gore wana digore Karondadela Sibo na kumanyera Karondadela Turana marra turana marra Karondadela Yawa yagani tae Jirani tae Sibo na kumanyera Karondadela Awa asayo kunimo rauya Tuli waka kunimo hauturasiyama Nage
Kurasiyama Nagewa Kurasiyama Kurasiyama Kauma Dugaya Kauma Mauda Kurasiyama Kurasiyama Jamura Bala Jamasilale Jiru Kurasiyama Kurasiyama Balani Wakawajalani Kurasiyama Sedi jedhama Itti Barreessaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii dhaabbata Oromoo amantii waaqeffannaati. Bakka nagaan dhugaa jiru jedhu obbo Raggaasaa Baraadhaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata keenyaati irraa asitti argamanii turtii gaarii isin haa ta'u. Nagaa oltanii? Baga ayyaana yaadannoo Abbaa Oromoo marsaa 11ffaa giddugala bahaa galma Boosilitti kabajamuun baga nagaan geessan. Ammallee irra deebi'uun baga nagaan geessan. Egaa ayyaanni Abbaa Oromoo waggaatti allama akka sadarkaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti amajjii 3 fi fulbaana 19 kan galma agamtiitti kabajamu waan ta'eef ammallee irra deebi'uun dhaloonni kan keenya baga isiniin gahe isiniin jaa. Dhaloonni keenya waaqeffattoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa caasaalee adda addaa fi kutaalee gara garaa keessa kan jirtan kan kaabaa, kan kibbaa, kan bahaa, kan dhiyaa fi kan giddugaleessaa fi akkasumas bakkeewwan gara garaatti kan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jaalladhe. Baga osoo qoree fi gufuun adda addaa wanni gara garaa isin muudatini baga nagaan dhuftan ammallee. Egaa sagantaa warra Abbaa Oromoo sagantaa dhaloota, sagantaa barnoota dhalootaaf ta'u kan qabdu, sagantaa barnoonni ishee hundeen tolee dhaloota hundaaf ta'u kan dhaloota ofii walitti qabu, kan dhaloota bobbaasee galchu, kan dhaloota walii galchu,
kan wal jala owwaachisu waan ta'eef baga sagantaa kanaaf owwaattanii isin hundi keessanuu sagalee tokkoon daandii dhugaatirra yaatanii baga nagaan ammallee galma keessanitti galtan. Egaa barnoonni kun barnoota of ta'uu barnoota ofirraa ta'an kan mana ofiitti kaan jechuudha. Kaachii as baratu osoo hin ta'in kan ofirraa kaanii ofirraa baratan kan addunyaatitti addunyaan achi as osoo hin ta'in ofirraa asii achi deemanii kan baratan kan waliin nama galchuu kan waliin nama of waan ta'eef barnoota qajeelfama ofii kan barnoonni kun kan wal jala nama yaasu kan of nama taasisu kan waan hunda jalaa nama baasu waan ta'eef ammallee baga akkasitti waan hin taane waan dhaloota keenyaa lafa jaasa hunda jalaa baatanii nagayaan dhuftanii isinii jaa ammallee reef deemuudhaan. Egaa wanni inni ammallee isinii dhaamu dhaloonni kan keenya akkuma kaleessa akkuma naamusa warra abbaa Oromoo uummanni Oromoo kan kalee qabu akka wal dhagahee walii owwaatee galma ofiititti sagantaa ofii qajeellotti jechuudha hirmaatee sagantaa ofii san baratee barnoonni jechuun mana jalqabaa mana jechuun waan ofiiti bakka ofiitii jalqabaa barnoota isaa san galmatti galee sirnaan hordofee sirnaan barnoota san fudhatee kan dhaloota isaanii akka geessanii isinii jaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti akka dhaloota keenyatti sagantaan kun hanga boruutii hanga iftaanii itti fufaa waan ta'eef sagantaa kanallee wal dandeessanii namoonni hedduutu dhufee jechuudha. Kana ni caala jechuudha kan ala jiru waan ta'eef sirnaan naamusa kanee qabnu saniin walil danda'uudhaan walirra teessanii otoo miidhi tokkollee wal jalaa hin banne wal dandeessanii hanga xumura sagantaa kanaatitti obsaan akka wal eeggattanii wal nagaa wal gaggeeffannuu isin ja'a. Itti aanee olloonni kan keenyallee olloonni galma boosatiif waaqeffattoonni jaalattoonni waaqeffattoota galmoota keenya kanaa dhaloota keenya kanaa kan bakka garaagaraatii dhufe fageenya irraa jechuudha. Guyyaa lama deemee kan dhufe jira, guyyaa tokko deemee kan dhufe jira. Dhaloota keenya kanaan gargaarsa garagaraa nu gochaa jirtanii ammallee itti jirtanii nu gootaniif astaayii nu jettanii bakka guddaa waan nu gootaniif isinillee warri ollaa keenyaa kun galatoomadhaa ayyaanni dhaloota isin wajjin haa jiraatu isiniin ja'a. Kanaaf isinilleen ayyaanni kun ayyaana milkii, ayyaana badhaadhinaa, ayyaanni dhaloonni keenya wal ta'ee oolee walii jedhee owwaatee kan milkiin fuula unu haa ta'u waan na dhaggeeffattanii fi galatoomadhaa ergaa kiyya kanuma jabaadhaa isinii jaa jechuudha galma keessan jabaadhaa. Akka wal ga'e. Hunda dura egaa maaliif as geenye waan jedhudha ayyaana yaadannoo abbaa Oromoo waan jedhu kanarratti ibsa kennuu wanti barbaachiseef maaliif ayyaana kana kabajna waan jedhu akka namni hubatuuf yeroo baay'ee irra deddeebi'amee ni ibsama. Wanni tokko hoggaa godhamu kaayyoo qaba. Kaayyoo san immoo namni hin hubatiin akka hubatee of fuuldurallee ayyaana kana kabaju ammallee immoo bu'aa ayyaana kanarraa argamullee beekuu waan jiruuf namni akka hubatuuf wanta kana irra deddeebi'amee dubbatama. Waan ofii irra deddeebi'anii dubbataniitu wal qabsiisa waan ta'eef isinis kan hubannes hubachaatuma deemaa jechuudha. Duraan dursee yaadannoo jechuun maal jechuudha waan jedhurraa ka'a. Yaadannoo jechuun akka waliigalaatti waan dabre tokko yookaan immoo waan argitee ta'ee dabre tokko waan yaadattu jechuudha. Yaadannoo jechuun yaadannoon bakka lamatti qoodama akka addunyaatti yaadannoo seenaatii fi yaadannoo ayyaantummaatii jira jechuudha. Yookaan yaadannoo amantii jechuudha. Yaadannoo lamaan kana keessa nuti yaadannoo amantiiti kan kabajuudhaaf asitti argamne jechuudha. Yaadannoo amantii keenya wajjin wal qabatu yookaan ayyaantummaa keenya wajjin wal qabatu jechuudha. Kana yaadannoo amantii kanas nuyi warra abbaa Oromoo kana yookaan dhaloota Oromoo kana qofa osoo ta'in akka addunyaatti dhaloonni adda addaa yookaan immoo namni amantii garaagaraa hordofu ayyaana kana ni kabajataa jechuudha. Kanaaf nu qofaa miti jechuu barbaade kan namni ayyaana kana kabajatu. Kanaaf nulleen immoo akkuma dhaloota kamitu amantii keenya qabnu kanaan waan amantii keenya keessatti jiru gochuun dirqama waan ta'eef yeroo hundaa ayyaana yaadannoo kana godhuun akka nama
amantii waaqeffannaa hordofuu tokkootti dirqamaa jechuudha. Yeroo isaa eegamee akkaataa barbaachisuun. Kanaaf yoo yaadannoo jechuun waan akkanaa ta'e nuti immoo yaadannoo kana eenyu yaadannaa waan jedhu moofni lammaffaa irratti eenyu yaadanna namni yaadannu sun eenyu gaa jenne namni wanti nuti yaadannu dhaloota keenya nama jechuudha waan biraati miti nama dhaloota keenya warra dhalootummaa qabnu warra walitti hidhatiisa waa hundaa warra lafee bifoon keenya isaanirraa tolfan warra lubbuun teenya isaa keessatti tolfamtee jechuudha isaan san warri nuti yaadannu jechaadha eenyu yaadannu gaa jenna dhaloota keenya yaadannaa jechuudha dhaloota keenya isa yaadanna warri nuti yaadannu dhaloota kamii dhaloota keenya kan kaleessa lafa kana gubbaarratti nu horan kanarra lubbuu isaaniitiin hin jirre kanarra qaama isaaniitiin lafa kana gubbaa hin jirre ayyaantummaan isaanii immoo nu bira jirtu jechaadha. Akka amantii waaqeffannaatitti namni tokko yoo qaaman du'ellee lafa kanarraa ayyaantummaan isaa dhaloota biratti hafu. Ayyaantummaa san yoo yaadachuu baanne yookaan immoo yoo garas goruu baanne rakkina ta'a waan ta'eef dirqama namni kamiyyuu ayyaantummaa dhaloota isaa san yaadachuu qabaa jechuudha. Karaa biraatiin amantii keessatti wanti beekamuu qabu amantii keessa wanti jiru wanti gurguddaan lamatu jira. Wanti gurguddaan lamaan jiru kun nama jiru kanaa fi nama dabree jechuudha. Wanti biraan jiru amantii keessa yaaduma waan biraa yoo ta'e waaqa jennaa yookaan immoo uumaa jennaa uumaan hundaafuu qixxa. Namni amantii keessatti jechuudha wanti irratti amantiin garaagarummaa godhatu tokko kanuma waan biraati miti. Garaagarummaan guddaan amantii keessa yeroo wanti biraan jiru tokko waanuma kana. Namuu uumaan tokko waan jiru irratti walii galuu danda'a. Karaan garuu uumaa keenya sanitti nu fidu karaa kam waan jiru irratti garuu walii hin galu. Sababiin isaa namuu karaa dhaloota isaatiin karaa dhaloota isaa sanii sirriidha jedhee si barsiisa waan ta'eef namni immoo gariin isaa dhaloota ofii isaa warri beeku anillee dhalootaan qaba waan ta'eef karaa dhaloota biyyaatiin namni waaqatti dhufaa jedhees karaa kanarratti wal dhabaa jechuudha. Inni ijoon amantii keessa jiru garaagarummaan jiru isa kana waa'ee warra dabraniitii fi warra jiruuti amantiin. Warri dabre ayyaana warri jiru immoo warra qaaman lafa kanarra jiraatee sagantaa warra dabree sanii jiraatu jechaadha. Sanii isa kana namni sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Yaadannoo kana warri yaadannu yoo warra akkasii ta'e maaliif yaadachuun nu barbaachise? Wanti yaadannuuf maali? Wanti nuti yaadannuufi jalqabarraa kaasee heera uumati. Wanti kun heera uumati hojii wal qabata. Namni tokko hoggaa dhalatu yookaan yeroo dhalatu ilmoon kennaa haadhaaf abbaatii jedhan akka uummanni Oromoo beekutti. Ilma san akka agartee dhalateen carraaqanii yookaan intala san carraaqee warri sun ni guddisa. Haga sadarkaa of danda'ee namni sun nama ta'ee waan tokko isa gargaaru ga'utti carraaqii guddaadhaan guddisee bakka tokko hungaa'aa jechuudha. Kana qomaa miti qabeenya ni dhaalchisa. Beekumsa ni dhaalchisa. Aadaa qabu ni dhaalchisa. Waan lafa kanarraa qabu hundaa ilmoo san ni dhaalchisaa jechuudha namni kun. Dhaloonni akkanumatti walhoraa as gahee jechuudha. Dhaloonni kun warra walitti aanu waaqatti walitti aansee jechuudha. Ani haadhaaf abbaa kiyya gidduutti dhaladhee haadhaaf abbaa kiyya gidduutti akkan dhaladhu ani filadhee osoo hin taane yookaan abbaan kiyya afaati kiyya nama akkana jiru yookaan immoo nama gurraacha akkana fungaa yookaan godeecha horii arganne jedhanii wal bira dhufanii osoo hin taane waaqatu isaanii nageenya isaan gidduutti dhaladhee jechuudha. Kanaafuu walitti aannaa jechuudha gara biraatiin walitti kan nu aanse waaqaa jechuudha dhaloota kanaan. Nuti Oromoo yoo jennu akka Oromootti aannu godhee kan dhuume nuyi kana Oromoo keessatti kan dhuume filannee osoo hin ta'in waaqa jechuudha. Waaqni as keessanii jira jechuudha hojii waaqati. Kanaaf dhaloonni waaqni waliif kenne kun dhaloonni waliif akka nahan dhiiga fooniin lafeedhaan fuulanillee wal fakkaatu kun
wal yaadachuu qabaadhaa jechuudha. Namni dabre kun qabeenya sitti dhiisa, afaan sitti dhiisa, aadaa sitti dhiisa, waan jiru hundaa sirratti dhiisee deema fudhatee waliin deemu jiru jechuudha. Uummanni kun nyaata inni sooratu jira. Uummanni Oromoo kaleessa soorata isaa yookaan nyaata isaa maal nyaataa hoo jenne aannan, foon, dhadhaa, damma nyaatawwan kana nyaachaa ture uummanni keenya. Har'allee gaafa yaadannoo goonu nyaatawwan kana yookaan dhangaalee kana waliin qabannee haga dandeenyetti waliin geenyee afaan tokkos taatu afaan lamas ta'u waan jiru san waliin nyaannee dhaloonni keenya kalee akkana ture jedhee waan isaanii dubbachuun guyyaa tokko waggaatti guyyaa lama waa'ee warra irraa dhalatanii dubbachuun ni ulfaata. Warra irraa dhalate warra foonii lafee irraa tolfame warra dhiigni kan isaanii warra dachiin asirra deemtu kan isaanii warra afaan ati dubbattu kan isaanii warra aadaan ati ittiin dhaaddattu kan isaanii ta'e kan waggaatti guyyaa lama guyyaa sadii yaadachuun ulfaata. Hin ulfaatu jechuudha. Jabeessuu qabnaa waan jiru barbaadetan. Sadii akka waliigalaatitti yaadannoo dhaloota keenyaa wanti ittiin goonu waan baay'eedha. Dhaloonni keenya kalee jaalala qaba. Wal jaalannaa jechuudha. Isaa yaadachuu qabnu kanatti. Walillee ni jaalannaa. Waan qabnullee akkasumatti uummanni keenya jireenya waloo jiraachaa ture waan ta'eef waan sanuu dogoonaa. Isinillee dhaloota keessanii jettanii karaa dheeraas deemtanii guyyaan kun guyyaa dhaloota kiyyaati jettanii wareegama barbaachisu kafaltanii daaraa keessa deessanii akkasitti waan kabajaniif ayyaanni dhalootaa ayyaantummaa warra abbaa Oromoo isinirraa haa jaalatu. Isinirraa haa jaalatu. Waan isin hawwitan hundaa isinii haa guutu. Dhukkuba jalaa isin haa baasu. Hammeenya adda addaa jalaa isin haa baasu. Warra beekumsaan guutame isin haa taasisu. Waa hundumtuu keessan haa ta'u. Dachiin keessanuma haa ta'u. Qabeenyi keessanuma haa ta'u. Wanti dhaloonni keessan qabu keessanuma haa ta'u. Alaa wal waa yaa. Galmatti wal waa ta'e. Eebbisaan nama taasisaa waaqa keenya. Qabxii kana keessa qabxii arfaffaa waliin baranna. Qabxii arfaffaan waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaalaa jedha. Waaqeffataan addunyaa kanarra nama shantu jira jedhee beeka. Addunyaa kanarra nama shantu jira jedhee beeka. Mucuma tokko abbaa qaba, haadha qaba, obboleessa qaba, obboleettii qaba, isatti shan. Yakka abbaaf ilmaa jedhee yoo heeru abbaatti kan ilma isaa fakkaatu, ilmattis kan abbaa isaa fakkaatu. Addunyaa guutuun abbaa fi ilmaa jedhee ta'e. Yakka haadha fi ilmaa jedhee yoo heeru haadhatti kan ilma isaa fakkaatu, ilma ishii fakkaatu. Ilmattis haadha isaa fakkaatu. Addunyaa guutuun haadha fi ilma. Yakka obboleessa obboleessaa jedhee yoo heeru kan obboleessa kee fakkaatu wajjin addunyaa guutuun obboleessa fi obboleessa. Yakka obboleessa fi obboleettii jedhee yoo heeru kan obboleessatti obboleettii isaa fakkaatu. Kan obboleettittis kan obboleessattis kan obboleettitti obboleessa ishee fakkaatu. Addunyaa guutuun obboleessa fi obboleettii. Haga abbaa warraa fi haati warraa heera obboleessa obboleettis bulantakkatti murtaa'e. Adii, gurraacha, sanyii akkasii, amantii akkasii qabu, ilaalcha akkasii qabu, fokkisaa miidhagaadha jedhee waaqeffataan dhala namaa eegsisu. Fuula namaa qabaachuu qofaan kabaja. Kanaaf qabxii kana bal'ifnee yoo lafa goonu addunyaa kana guutuu ilaalchatti waaqeffataan nama shantu jira jedhee beekaa jechuudha.